Hai akkana yoo ta'e iyyuu wanni irraa beektan hin jirure macaafa qulqulluu ragaa eega gaafis gaafa ragaa sirrii naa deebisuu qabdu akkas hin taane dammoo ragaa kun siimnee jirra bari ka caalu filattee jirti jedha ka caalu filattee jirti jechuun akka ati jettutti yoo haadha banaan ta'in jinjanaa filattee jirti jechuudha jana janu jirti jechuudha. Asuma akkasuma maannoo ifama yeroo tokko anillee akka nama jaa'ila nama maan beene nama qabdanka yookaan jinjanaa jedhan san jinjana moo janaa jedhan sani yookaan ammoo jinjanaa jedhan san yookaan ammoo fuudhee jechuun dirqama kana lamaan keessaa isintu itti maxxanse nuti miti beekadhaa isin takka Yesuus fuudhee jira intala tana kophaa wajjin fuudhee wajjin taa'u jira takka janajjanu jira lamaan keessaa tokko ani sirraa dhugaa baruu fi barachuuf hin dhufe ati deebisteetiin dullaa yeroo anaasi asii dubbadhu atillee achi deebisan mataa keessaa nama dullaa wal baqassu gartee alaanillee asii yoo dubbadha ta'e asillee achi yoo dubbata lulachuu qixxa wal falaxaara waltumaarra malee wanti walirraa barannee wanti beekee biraa deemaa jiru gartee rimshaa kaasaarraa jechuudha kanatti ani ragaan hin fedha gartee ni ragaan hin fedha dhugaa barbaada dhugaa itti mul'ifnee asoo jirraa bisaa intala tana maaliif Yesuus kophaa wajjin ta'a kophaa maal wajjin hojjeta narraa dhaga'ee abboo obboleessa kiyya ila ragaa baktina kennite kaarratti ragaan kun ragaa quubsaa ta'ee yoo naan deebide ta'e an gaafii ittaanu gaafachuu mirga guutuu qabu atillee yoo dandeette dhaabattee gaafii kiyyarra dhageette dhaabattee beettee naa deebisuu qabda hin dandeettu taana lakkisuu seeteenna ani hin dandeenye ragaa wanti an beeku hin jiru yalla ganuu rabu yoo naan jette nagaa oolaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaadheetiin isin irraa bu'aa agartanii kanaafuu sababii inni isiin ka isa caalu isiin ka isa caalu filattee jirti jedha amma eega dhugama macaafa baay'ee tamam maaliif Yesuus Kiristoos dubartii tana wajjin maa ta'e gabaabsi yaa mucayyoo mormuu jirtaa miti amma Yesuus dubartii kana wajjin maa ta'e maal filatte dubartiin tun Yesuus kophaa maa ta'e dubartii tana wajjin ana dubartii waliin dubbachuu jirtanii dubbii wal keessa dhoofnuuti narraa dhagaare ani dubartii fi gadi waan ta'eef ani isin naa ayyee yoo hin beeknedha callisa amma kana muutii qabadhuutu fudhadhiis yoo muutii hin beeknedha Zakana muti kabadhu tufirachis. Yesuus Kiristoos takka intala tana fuudhe takka janajjane jechuu afiin sin jiru kana. Maaliif jennan gari toofu tun jiru waan ta'e. Yookiin wanti jedhu jiru waan ta'e ta'uuf taayanii wanta wayii dubbachuu hin danda'u. Wanti kun kana ta'e ragaan kana yammalee akkas ta'uu oolu jechuun beektaa oduu kijibaa wayii jechuun waan fudhatama hin qabaatin gartanii kanaafuu ani isinirraa barachuuf hin dhufe Yesuus amma gizee sanii intalattiin kan isa caalu filattee jirti jettee isin dammoo janajjanu bira taa'ee yookiin dammoo fuudhuuf bira taa'ee yookiin waan biraatiif jenni jibuuti jechuu jirta kun inni dhuma ta'uu hin danda'u. Maal suusiyee? Amma waligala talaa kullaan intala kan hayyee intala kana amma isin geessina intala tana Yesuus intala walitti kalaa'u qabaa jennee jirra maaliif jennaan tuni akka mul'atutti ka intala wajjin kophaa taa'e erga jedhame manatti kophaa taa'e filatteerti erga jedhe kottuun kaasin intalli sibiratti hin deemtu erga jedheeni akka ta'e takka intala tana wajjin hariiroo jajjaba qaban fuudhaaf hiruu waliin qaban takka ammoo jinjanaadha jinjanaa yoo jetteellee nanaaf weelkaam gaariidha jinjanaarra jira Yesuus keenya yoo jettee gaafsanillee gaariidha yoo ammoo jinjanaarra hin jiru yoo jinjanaarra hin jiru lakkii in fuudhee jirallee waan jette naaf weelkaam homaa rakkoon qabdu garuu Yesuus Kiristoos dubartii kophatti baasee kophatti haasofsiisu qaba kophatti kan haasofsiisu qaba Yesuus. Dhugaa rabbii seeraan naa deebisaan jirtu rabbii yakka kadheessitumaan ila waan ta'e sitti Yesuus fuudhila dubartii tana eega waliin kaa'u taa'ee janajjanaa jira yookiin janajjanuuf ta'a waan jedhuun dammoo naa deebistee deebii naa deebisee dhugama amantii kanarraa deebii argadhee waan si biraa deemee itti gammadullee qabu itti gaddullee qabu. Maal anaa miti bar waan macaafa kan keetii bar macaafa kan keetu deebiin qabne malee kun bara macaafa kan keeti malee anaa miti bar macaafa kan keeti otoo karaa deemaa jiru dubartii kan keeti dubartii maal jedha dubartittii tana kophatti kun miila gooftaa jala teessee waan inni jedhu dhageeffachaa turtee jedha. በምን ምክንያት ነው ወቲ ወጂን ማሊፍ የሱስታ ቆባቲ ማሊፍ የሱስታ كتابني كيتي بر في نديف نيتيسا كتابا كان كيتي بر كتابا كينيا ميتي بر دغا انتو برتي كسي دبچو جيرو بدا دبدي مشا دبدي دبرتي جلا دغا نرا دغا يفرق كيتي مال جلا دغا انسا دبرتين كو كانتي يسوس انجلا تيسه دغا فتي يچو جيرا دبرتي وان دبرتي كان هايمو قبدا مالي نو يسوس انجلا ميكو كان وجي مولي ديسام غيتي اما ميره كيسه انا سوسيه ila dhaabs gizee kanatti ilaale dubbicha si gaafate yeroo takka inga wana kumitti dabarsi laal suusi ila akkansi naw eegi sin gaafa dhagide gizee tokko dhugamattiin ila us jedheeti afaan kiyya loobadhee taayitiin deeminaa deebista yeroo tokko narraa dhagay gaafii keesseera sin gaafachuuf nan xumursiifne waan ta'eef asitti yoo macaafa kan keessatti mul'isu jira macaafa kan keedhan hubattu moo ati
osoo karaa deema Yesuus intala takka wajjin taateen ture Maryam isa caalu filatteerti jedhe Maryam isa caalu filattee jirti jedhe nabiraan kaasinaa jedhe sanu kootu mee akka inni to dhaggeeffadhu amma sitti jabeessuu barbaachisa Maryam isa caaltu filatteerti kootu mee naa qarqaartu natti ergi jennaan laa ka caalu filattee nabiraan kaatu jedhe Yesuus dide intala ambaa wajjin Yesuus Kiristoos kophaa taa'eetiin haasa'u jira intala tana fuudhe yoon jedhin jinjana jira jedhi lamaan keessaa fi hin jiru. Hayya ishee asirra dhaabadhe gaafii dheeraa gaafii gaafadhu jira dhugama amantii na barsiisuuf taate an barachuu dhufe siin jedheera jalqabuma irratti. Gaafii dheeraa maaliiti isa kana dura deeffachuu qabdaati. Inni kun keessan kiyyaa miti bar. Dubartii ambaadhaa Yesuus wajjin taa'eetiin dubartii na biraan kaasinaa isa caalu filatteerti jechuun ana filatteerti dubartii an kophaa isii wajjin taa'a haa teessu tidhiisaa jedhee dubartii bira teessise Yesuus. Dhagayiree awwal ishee waan akkasii gaafadha. Dubbii bahay dhogganii gala dhoggan malee dhugama dubbii dubbii akka arsiititti yoo dubbanne an karaa amantii sirraa gaafadhe dhugama karaa Allah kun dhugaa taanaa qabachuu dubbiin taane baa'uma dhoowwaniiti ayyee dubbadhu ati akka hundattuu yume isa kana deebise ati dubartii tana Yesuus Kiristoos maaliif wajjin taa'e dafi deebise isa kana dubartii tana Yesuus maaliif na biraa akka hin kaafne jedhee maaliif kophaa taa'uu filate Yesuus maaliif wajjin taa'e Yesuus. Ayyee dhaabadhu na eegre ani bakka barachuu dhufe siin jedha dhaabinti eega barachuu dhufe jalqaba firaan maal jedheera si fakkaata atasin turre innarraa dhagaye gisee tokko cadhisiiti bakka kanatti waa'ee macaafaa Usaafaraan Farhaanidha amma ana wajjin haasa'u jirta okay ana wajjin haasa'u jirta Yesuus Kiristoos maaliif dubartii kana wajjin taa'ee siin jedhe okay kana deebisi maaliif dubartii kophatti baasee dubartii wajjin maaf ta'a Yesuus. Dhagayre ani sirraa barachuuf isinirraa warra ustaazota irraa isinirraa barachuu dhiisi isa kana dhiisi isa kana si beekaani guutuu. Rabbiin si argu narraa dhagaye waan siin jedhaaf si garte hin dhageenye dura na jalaa dhagaye waan si gaafachuuf ta'e an barachuu dhufe malee si loluu dhufe hin jiru amantiin jaalala malee dullaanii miti kana barsiisa dullaanii miti kana barsiistu atillee giddi liqimsoo naan jette anin du'a malee no macaafallee hin barsiifnaa quraanallee hin barsiisnaa mulu dhibban nu guutuu jettaniittan kanaafuu isinirraatiin gaawaan gaafii natti bakka kanallee dhaabadhe gaafachuu mirga qaba akkasin ta'u taanaan waan hin taane waliin dha'uun gaarii miti narraa dhagaye dura na dhagaye maal sirraa dhagaa saa mucayyoo maal sirraa dhagaa kan jedhu ani bakka tana deebisee fiiti bakka kana deebise itti amantaame bakka kana haate ebe isa caalu filattee jirti jecha jedhamu amiin isa kana itti amantamuun amantu Yesuus intalatti wajjin na bira haatee suutiin kaasina na bira jedheetiin ka dubbate kana intala wajjin taa'a Yesuus kophaa ofiidhaa intala kophatti baaseetiin kophaa wajjin taa'a intala wajjin si bira haakaatu yennaan hin diide Yesuus intala tana maal wajjin gochuu taa'u jira dubartii takka wajjin kophatti hin taa'an namni dubartii wajjin kophatti taa'u takka haadha mana isaa taate takka janaajanuudhaaf taa'a malee barsiisuudhaaf miti dubartii kophatti hin taa'an wajjin. Maaliif Yesuus kophaa wajjin taa'ee siin jedhe gaafiin keessa kana. Ati eessaa dubbii waliin dhooftee dhiibne narraa dhagaye siin jedhe yeroo tokko dhaabattee narraa dhageettu dubbii aadaa arsiitu amantii dhiis yeroo barsiisa aadama arsiitu namooyyuu araarsu yeroo ta'ani. Asitti nama hunda dhageeffata aadaa arsii qofaa miti waliigala taasifna yaa mucaa. Cachan jedhina na jala dhagaa dhugaa barachuu dhufeera. Eeyyuu irraa fudhaate haasawaa yoo wanna taate yoo isii wanna jechuun dandeenye. Suusee. Hello Suusee. Suusee nageessa. Akka gootu gaaffii si rakkise maal jedhee tokko gaaffii baay'istee akkaataa kanatti wanti si deebi'u jira natti hin fakkaatu. Tarii wanti sitti baay'ate si rakkise jira yoo ta'e dhaggeeffadhu kana dhaggeeffadhu. Wanti sitti baay'ate si rakkise jira yoo ta'e karaa keessaa na gaafadhu waan siif siifan ibsa macaafarraa jechuudha dhaggeeffadhu. Karaa keessaa na siin barachuun barbaadu. Amma gaaffiin kee koo dhuma dhabeemu garatti deemuun qabu wantichi. Dhugaa keessaan achillee nan barsiisin itti dhiisi. Ana sumarraa waan jiru na hima. Asiisa ta'u akka gootu. No himbu asuma gaafisee bu'a malee. Ayyoo ka duuti azaabatti illee kabadu asuma bu'a malee.
dhugaa jiru asumattiin baradhee bu'aa atillee keessaan nan barsiise amantii kiristaanaallee asittillee ifa gaafadhe kiristaana birattillee dhaqee ifa gaafachuuf ta'aa waan ta'eef walii galjallee nagoota keessaa barsiifama keessa akkas naan hin jeenaan dhaga'u kan. Suusee akka gootu yoo Allah sodaattan. na dhaggeeffadhu mee al tokko akka gootu riikardi godhattee gadhiisuu dandeessa. Dhossaa waan sitti haasa'u qabu riikardi godhatta sitta naasaa riikardi gootee asirrattuu gadhiisuu dandeessa lafa barbaaddeetti. Kanaafan siin jedhe amma garuu yeroo faana deemuudhaaf wanta akkas ta'udha. Wanti cufuma haasa'artu malee walii galamaan jiru akka dhagaartaa. Dirriba wanti beekuu qabdu ati. Isaa tokko obsi gaanamma boodatti deebitaa obsi boodatti deebitanis waaqa Israa'elanummaata. Gizee tokko girgir jechuudha ga'u ani isaa irraa girgir jenne guyyaa kana guutuu waliin ba'aa oollee yoo an dhugama amantii musliimaa dhugaa ta'ee fudhadhe lubbuun tiyya takkitti waaqa Allah bira akka kumaatamaatii qoxxaramti sii galtee dhugamatti yoo karaa Yesuus illee dhugaa ta'uu fudhadheetiin ada karaa Yesuus sirrii jedheetiin deebi'e Yesuus isan biratti illee akka lubbu koo tokkottiin tun akka kumaatamaatiin laakkamti dubbiin taane 50 wal keessa baxabbatu ooluu irra aniin tun girgir jedhee jabaaburee jaanjee ka'ee deebi'ee burjaajee ka'ee deebi'ee sirraa'ee dhugaan kana jedhee fudhadhaa tokkottiin keessaa illee nan barsiisina asumaaniin baradhaa na dhiisatillee galee. Akka gootu Suusee agaartaa. Ati nadhiistu gaaffii waan gaaffii natte isaan gaafadha. Al tokkitti na dhaggeeffadhu. Al tokkitti. Maal ijoolleen shamarranii nama dhageessi maal olaa softati. Dhaggeeffadhu al tokko. Wanta sin jechaa jiru waan siin gallee karaa quraanaatiin waan shakkisoo qabaatte jara kana gaafadhu rakkoo hin qabu. Ani as dhaqee achi dhaqe siin jedhu filannoon kan keetu waan sitti amane kamiin amanuu dandeessa. Wantichi humnas miti walgoyoomsuuf miti. Walgoyoomsinees waan walii goonuu hin qabnu. Waaqni nu gaafata agaartaa. Waaqayyo nu gaafata walgoyoomsinee waan goonuu hin qabnu dhugaa beennu dhugaa argine walitti haasa'uu qabna malee asirratti nuti obboloota wal jibbaafis miti wal aarsuufis miti dhugaa wal hubachiifnaadha wantichi. Kanaaf waan karaa kiristaanaa shakkite siifan ibsaa na gaafadhu. Dirriba. Wanta kana immoo tarii shakkii qabdu taanaan jara kana dabalataan gaafachuu dandeessa. Nani nan gaafatiin kan keessaa gaafadhu inuma dhiisaa malee siisan sin gaafadhu. Ifumata kana duratti waan nu qabdu baafatu. Ustaazan walirraa hubachuu dhabde sana asumatti dhaqiyaa tokko fudhuu deebisiif mee yoo si hubatteef. Indagaan jirtu isheen akka hubachuufis banaa miti. No sirraa yoo dhageesse jechuudha yoo ustaazan walirraa baruu dedde yoo sirraa fudhatte dhaqiyaa tokko fudhuuti waan isin godhaa turte sirriitti hubachiisi dhaqiyaa tokko fudhuuti asumatti. Suusiyyee maal gochuu qabdu sitti waan tokko sittan himan. Asuma keessa taasisin dirriba. Macaafa qulqulluu qabda miti. Al tokko wal dhaggeeffanna gaa. Macaafa qulqulluu Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 haga 40tti dubbifadhu. Bakka sanatti maal jedha? Seenaa Yesuus Kiristoos lafarra yeroo ture barsiisaa ture. Maartaa fi Maariyaa jechuun obbolaa Alaazaar jechuudha. Yeroo sana wantoota ta'aa turee fi Gooftaa Yesuus Kiristoos akkamitti barsiisaa akka ture, Maariyaan maal akka turte, Maartaan maal akka turte sirriitti kaa'eera. Macaafa qulqulluu keessaa argattaa jechaadha. Seenaa kabiraa ammaan kana baasii dubbisi. Ummatuma kana koo baasii dubbisi. Sababa isiin dhattee bira teettee innillee bira kaa'eef baasii dubbisi na himi yalla. Sababni biraa hin jiru. Sabab amma akka ustaaz akka awwal jedhu minaamin ani isa yaada akkasiin qabu. Yaadni achi ifaan ifa akkasitti kaa'us hin jiru. Iddoo sanatti maal jedhaa? Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa turetti Alaazaar dhukkubsatee akka ture Maariyaa fi Maartaan Gooftaa Yesuus Kiristoosiin osoo ati jirtu obboleessi keenya akkamitti du'a jedhanii gaafachuu isaanii boqonnaa tokko qonna 11 lakkoofsa 1 hanga 42 jechuun itoo namasi dubbisee yeroon isaa nan ga'u. So yoo dubbifatta ta'e dubbifadhuuti hubadhu. Dubbifachuu ani ofii koo kiristaanadha, pirootestaantiidha akka hubattu nan barbaada. Garuu wanta addaa seenaan addaa hin jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos lafarra yeroo turetti Maartaa, Maariyaa, dubartii Samaariyaa faana wal argeera. Sababii wal arguu isaanii wanta addaati yookaan immoo dhimma fooniif kan jedhu wangeela macaafa qulqulluurra bakkitti taa'eeru tokko illee hin jiru. Garuu akka awwal jechuu barbaade shakkii jechuun akkas ta'uu danda'a. Wanta jedhudha malee wanti ifaan ifatti akkasitti taa'ee hin jiru. Yeroo sanatti hojiin Gooftaa Yesuus Kiristoos kan ture lafarra deemee barsiisaa turuu isaa bichaadha. Dubartiif dhiirri wal arganii dirqama janaadhaafidha wanti jedhamu tarii haala hubannaa isaa ta'uu danda'a. Gaaffisillee si gaafadhaan irraa dhageelama. Inni maaliif akkas ta'e isiillee sababa inni dhibamaa ta'e inni turte Alaazaar dhibamaa ture fi bira tureette inni sababa maaliif uumachuu dadhabe akka warroota kaawwanii maaliif hin uumanne
sababa maal waan ta'eef. No, seenaa kana hin beektu. Seenaa kana jechuun Alaazar du'ee Maaliyaanii wangeela hundumaa koo macaafa qulqulluu as online irratti si hundumaa barachuu hin dandeessu. Dubbisuu hin dandeessa miti. Seenaa kana dubbisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1:42tti dubbisi. Dubartii Samaariyaa yoo barbaadde Yesuus Kiristoosii fi dubartiin Samaariyaa akkamiin akka wajjin turan yoo barbaadde wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 ka'iitii dubbifadhu. Akkasitti hubachuu dandeessa malee waanuma hundumaa asirratti online irratti hin bara jettee wanni jettuuf hin jiru Susiyye dhiifama. amma na deebistee jechuun. Kabira waan itti gaafachuu qabdu waan nama caafa qulqulluu irra jiru wanta hundumaan gaafatiin. Gaaffisitti baay'achuun isaa siifuu deebii dhabu amma deebii dhabuu keefuu tokko ustaaz haa ta'u awwal haalli itti si hubachiisuu yaalu sirrii miti jechuun maal taate nagoomaa mifume laa ani hin balleessine barbeeki ani wannan jedheen yoo sirriitti hubatte mucayyootu jarjara keessa jarjara korbeesseree beektaa raahaatti hin kennu korbeessereen beektame Janajanu bira taa'ee jalqabeetiin jedhee ati ammallee callistuu isaa mucayyoo mee callisi yeroo takka dhageeffadhu mee akkamitti abbaa warraatu akkamitti si wajjin jiraata akka bifa kanaan itti haasofta guyyaa halkan guutuu ilaha illallah ciisayyuu dhoowwite namtichi hamba kan jedhe akkasiidhaa miti ani akkan siin jedhe jalqaba waggura gaafatte macaafa keessa hodhayte gilsiidhaan yookaan ammoo ibsameeti Yesuus fuudhe kan jedhu illee jiru fuune illee kan jedhu jiru siin jedhe garuu ammoo akka warri gariin isaaniidha kan jedhan jiru warri ammoo Yesuus waaqa jaanitti amanan hin jedhanii haa ta'u garuu ammoo dubartii wayiidha ta Yesuus itti kalaa'u jira jedhee ragaa sii fide dubartii Yesuus itti kalaa'u kun ta kophaa wajjin taa'ee jira jennaani naa fidii ta inni kophaa wajjin taa'ee naan jette sii fide waggoon sii fidee jinni jedhe gaafii biraatti ceete intaroon dhageeffattu isaati mataan kan kee nagaami mee dhageeffattu xiqqoo siidha ijoollee ibsa mee callisi dhageeffadhu mee laa ilaaha illa callisitti dhageeffadhuuti achi booda wanna jenna mee ummanni haa dhageeffatu eeywa waggoo ani maat siin jedhe jalqabuma gilsiidhaan Yesuus fuudheen fuune kan jedhu hin jiru siin jedhe macaafa isaanii keessa nu biratti ammoo muslimtoota biratti yoo dhufteetiin jette nabiyyoon hundi isaaniitu fuudhanii jiranii nabiyalla Yahyaa alayhi salaam yookaan Yohaannis cuuphaa kan jedhamu saniin ala inni ammoo dubartootan fuune saniin ala ammoo nabiyyoonni fuudhanii jiran jenneetu manaman haadha manaa isaanii beekne beekuu iyyuu baanne jechuudha haa ta'u garuu akka macaafaatti ammoo Yesuus fuudhe hin fuune illee kan jedhu hin jiru garuu weetuma siin dubbadhu san maal siin jedhee ture dubartii wayita Yesuus itti kalaa'u jira ta inni wajjin kophaa taa'e wayiidhaa jira jennaan mee ta inni kophaa wajjin taa'e san naaf hidinaan jette okee jedhee sii fide wagguu sii fide maaliif wajjin kophaa ta'e totortotortotortotorto jettee jechuu jalqabde kun sirriidhaa miti akka kanatti hin gaafatan hangaafuma dura siif ibsu maal siin jedhani Yesuus fuudhe hin fuune akkas godhe akkana godhe ka jedhu hin jiru siin jedhe ati mormi seentee jennaani wannaa kana eenyu kana maqaan isaadha ihtimaala ka jedhan kun seenaariyoo ma siin jedhe kana sii fide akkana ta'uun mala ka siin jedhe kana achira siin fide waan gootate wagguu waan tokko gaafattu qalbeeffataa deemi sammuutti deebi'aatiin deebi malee calliseetuma akkanaan hin dubbatiin jechaan walitti sitti dubbadhe san qabachaatiin deemi jalqabu wannan siin jedhe Yesuus fuudhe hin fuuneen hin jiru macaafa keessa gilsiidhaan jechuudha garuu ammoo Yesuus dubartii wajjin taa'ee jira kophatti jirti Maryamii wajjin walitti kalaa'uun walitti kalaa'uun Maryamiin tuni Yesuus wajjin illee taa'ee jira mana martaa dhaqaatiin ture dabalataan dubartii kana wajjin akkana jedhee dubbachaatiin ture kun ammoo kanarraa qabatanii warri fuudhe jedhanii dubbatan jiru akka kiristaanaatti siin jedhe malee akka muslimaatti duruma siif ibseetiin ture jechuudha akka sanitti hubadhu waca dhiisiitti suuta hidhiitti hubadhu mee. Ayyaayyeeshaa ta'u akka quraana keessattuu maali hojii isaa quraana keessatti? Akka quraanaatti nuti Abrahaam fuudhee Isaaq fuudhee Yaaqoob fuudhee Yoosef fuudhee Ebaluu fuudhee hin jiru kun quraana keessatti ebaluu fuudhee osoo hin taane akka waliigalaatti rabbi walitti qabee ergamoonni ergaman hundi isaaniidha rabbiin ergamoota hundumaa si dura erginee jirra waja'alna lahum azwaaja wa dhurriyya ilmaan illee haadholee manaallee isaaniif goonee jirra jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoonni akka nabiyyoonni fuudhan akka ergamtoonni fuudhan rabbiin subhaanahu wa ta'ala ibseetiin jira kanaafuu nabiyyoonni
fuudhan jennaan nuti sunna nabiyootaati kun. Fuuti sunna nabiyootaati. Dubartii takka qofayyuu sun taane baay'isanillee fuudhan. Nabiyyoonni hundi isaaniitu akkasuma jennaan nuti. Yaa nabiy Allah Yahyaa qof suura sadaffaa irratti Rabbiin وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين جدين قافوا زكريا كنمو زكريا سيف كنمو كان دوبرتي تناجم نجدين إذا قفا كانوا في القرآن كيسات تنفون جنة قدر أمنه مدن دينيو مالي نبيون كوان ينفون كجنون جرو نبيون هندي ساري تنفورن تولي أسرتي اتدبلتاني سوسي اتدبلتاني إلو Agar. Akka gootu Yohaannis boqonnaa tokko adeemsi Maartaa fi Maariyaam Yesuus wajjin qaban adeemsa dheeraadha. Hariiroo dheeraadha innis Yohaannis 11 irratti tokko kaastee amma 44tti yoo dubbifatte Alaazaar obboleessa jara kanaati. Obboleessa jara kanaati. Yesuus Kiristoos Alaazaar kana du'aa kaaseeraaf. Hariiroon gooftaan Yesuus jara kana wajjin qabus miishiniin isaas miishinii fuudhaaf heerumaa miti. Adeemsi isaas kana miti. Warrumti kanatti shakkeeyyuu I don't know maaliif kan akka isaan shakkan isaantu beeka malee fakkeenyaaf amma namni tokko asumarraa yoo fudhanne awwalamma ustaaziidha. Ustaaz awwal shamarran tokko wajjin taa'ee fakkeenyaaf qaraasisuudhaaf taa'e mana tokko keessa jedhamee namni biraanii kanaaf shakka yoo jedhe hammam akka ulfaatu ilaali. Kun immoo gooftaa Yesuus miishiniimti biyya lafaa dhufeefiyyuu fuudhaaf heerumaaf miti. Cubbuu biyya lafaa kana balleessuudhaaf biyya lafaa kana fayyisuudhaaf dhufe malee kanaaf miti. Egaa amma jaalalli jarri kun jiru obboleessa isaanii du'e Alaazaariin du'aa kaaseera Yesuus Yohaannis 11 keessatti yoo ilaallatte jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenyi isaanii irraa barachuudhaaf wanni gochuudhaaf darbees manni isaan taa'aa jiran kun mana kophaatti Maartaa waamee wajjin taa'ee tun ta'in kun baay'ee waan ulfaataadha baay'ee akkas jedhamuun iyyuu I don't know akkamitti akka akkas jedhamu hin beekan. Maartaaf mana Maartaati manni dhaqe mana sana isheetu akka mana isaa seenu affeerraa taasistee fi mana Maartaa seenutu manni karaa darbu jechuudha. Mana Maartaa gaafa seenu Maartaa obboleettiin ishee kun immoo Maariyaam jedhamti. Alaazaar immoo obboleessa isaa isa du'aa ka'eedha. Kanaaf amma Maartaanis mana jirti Maariyaamis jirti. Maariyaam garuu miila isaa jala teessee baratti. Kan isheen barattu Yesuus Kiristoos barsiisaadha. Maal jettiin lakkoofsa 27 irratti ati masii ilma waaqayyooti jettiin isheen. Lakkoofsa 27 irratti ati masii ilma waaqayyooti jettee. Nuti waa Yohaannis 11 miti wanna haasa'u jirru. Naa galeera al tokko dhiifama gaa nan xumuradha. Kanaaf wanti nuyi jechaa jirru asirratti gara kanatti akeekuu dhumtiyyuu baay'ee wanta ulfaataadha wanta fokkisaadha akkasuun jedhamuun jedhan. Fakkeenyaaf ustaaza tokko nu jechuun dandeenye Yesuus Kiristoosin jechuun it's a great shame hin jedhamu akkas. Kanaafuu Yesuus Kiristoos mishiin isaa kana miti jechuudha. Asumaan waan si gaafadha. Suusee irraa barachaa turan malee manni inni jirus mana kophaatu hin ta'in dhaggeeffadhu kaasuu. Yeroo takka suusee gadeebinaa deebisu jiraate yeroo takka mee waa gaafadhaan suusee naaf obsi. Dirriba kan isin jedhe intala tana intala Maryam jedhamtu sani Yesuusii wajjin kophaa ugguu teessu Maartaan bira jirti yeroo isin wajjin teessu yeroo Yesuusii wajjin teessu. Mana keessaa hojii hojjechaa jirti manuma tokko keessaa. Mana tokko keessa hin jedhu Yesuusii gara Yesuus dhuftee jedha. Ogguru mana tokko hin jedhu. Mana tokko hin jedhu bakka hojiidhaatti dhuftee jedha gara Yesuus dhuftee bakka iddoo hojiitii gara Yesuus dhuftee jedha. Akkasin jedhu ustaazi yoo sirriitti hunda isaa dubbiste walii gala isaa. Eessa bee bakki sun bakki an dubbise sun bakka eessa beektaati bakki isaa? Luqaas miti Luqaas boqonnaa 10 keessa. Baasiitti dubbisme. Luqaas boqonnaa 10 macaafi amma antini isaan harkan jiru tarii yoo qabaattan dubbisaa 10:38 kaastani. Waan an dubbise hin ta'u naan jettaate atuufi kan keeti immoo bakka macaafni harkan jiru jetta akka. An dubbisee kee. Amma ustaaz ifama. Wanta kana halaalarraan beekatu hin ta'in keessa seenee baradheetan macaafa baradheetan wanta inni jedhu. Okay erga barattee jiraatte naaf himi meeti dubbisime jecha macaafa san dubbisiiti naaf ibsime. Yesuus mandara sanarra utuu darbaa jiru dubartiin Maariyaam jedhamtu kun balbala jechuun akka nama sana akka Yesuus Kiristoosin affeertee haasa'a Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti jechuudha. Isheen 39 irratti obboleettii ishee Maariyaam jedhamtu qabdi turte jedha. Wanta inni jedhu isa jala teessee kan dhaggeeffattu. Obboleettii sun wanta inni jedhu isa jala teessee kan dhaggeeffattu turte. Maartaan immoo hojiidhaaf waan adda addaaf distraakti taateerti piripaarishinii waan biraadha waan jirtuuf iwaamte Maariyaamiin gaafa waamtu Yesuus immoo gaaffii deebii ammaa sana deebiseef isheen isa caalu filatteetti jedhee deebiseef. Ewaamne yaa goobaze amma macaan tokko gongorte akka malee. Ewaamne duruma Maariyaamiin kottu hin jenneen isin.
Ittimi jetteen akka isin dhuftee macaafa hojiin akka argamu. Dhageeffatu amma dogongortee. Na dhageeffadhu kaa. Rakkoon qabuudhaa miti yaa dirriba. Eenyudha kan akkas jetteeni? Maartaa gararraatti. Eeywa Maartaadha. Kanaafuu san siin jedhee bara. Waan ilma Waaqayyoo uumama kan jedhu san kan dubbatte Maartaadha. Akkasitti hubadhu siin jechuudha. Kun ammoo Maryam ammoo osoo atas jiraatte sila obboleessi koo Alaazaar hin du'u ture kan jetteen sahii Maryam. Garuu achi dura ammoo waa'ee ilma Waaqayyoo uumama kan dubbatte ammoo Maartaadha kan siin jedhe illee kana. Lamaan isaaniillee kana dubbataniiru. Anyway maal jechuudha asirratti akkaataan gaaffii isaanii dhaggeeffadhu kaa awwal maali? Wal dhaggeeffachuun wayyaa. Nama gurguddaadha miti. Asirratti wal goomsuu hin dandeenyu waan jiru walitti haasofna waan ta'eef. Asirratti kan isaan jedhan miila isaatti kufte kan jedhu maal ta'uu isaa amante miila isaatti kufte lakkoofsa 32 irratti. Nama miila isaatti hin kufamu. Waaqa ta'uu isaa fayyisaa ta'uu isaa masii ta'uu isaa. Uumama hundattuu ni kufama maal taate isaa Abiraamiyyuu ni kufee miti isaa. Yoosef wannaanu Loot iyyuu maal seeroomaa boqonnaa 19 irratti gooftu tokko jedhee malaayikaadhaaf kufee jedha. Yesus ganama inni kun Yesus Kiristoosidha. Inni sun malaayikaadha. Inni kun Yesus Kiristoosiif kufte. Kan isheen kufte. Maal uumamaaf ni kufamaa siin jedhe bar Abrahaamiyyuu maal Salamoon gaafa haati isaadha dhufteetiin jette hin kufneef isa. Kun ammoo kanaa miti isa kana. Isa kanaa miti kan si gaafachuu barbaade yaa dirriba. Gaafa Luuqaas boqonnaa 10 irra kan jiru san si gaafadheen. Olii gadi hin kaanneef. Luuqaas boqonnaa 10 irratti gaafa Yesus Kiristoos Maryamii wajjin haasawaa ture barsiisa akkamiidha haasawee isa sannaaf gabaasime. Amma eeshi baay'ee bareedaadha awwal. Asirratti waan hin caafamne waan asii gabaasuu hin qabu. Seenaan waan atamma jette kanas haasa'uu hin qabu. Ta'innaadhaan immoo macaafa qulqulluus quraana siikuun yakkasii cubbuudhas. Lamaan isaatiin araam na'u. Musliimiin araam na'u. Kanaaf nu birattis yakkadha cubbuudha. Isin birattis itti dabaluu woordii tokko itti dabaluu irraa hir'isuu hin dandeenyu. Waan hin barreeffamne haasa'uun shakkii haasa'uun seera macaafa qulqulluu seera quraanaas miti. Kanaaf hin kuftee jalaa barachaa turte wanti isheen baratte hariiroo ishee kan agarsiisu. Maal baratte waan baratte sanatti himte erga baratteeti waan akkana baratte naan jedhi kaa. Kun waama fayyisuu isaati dinqisiifattuu isaati isheen hin dinqisiifattiin fayyisaa ta'uu isaa masii. Kuni gaafa sanii miti kun gaafa Alaazaariin kaasuudha gaafa Alaazaariiti kuni kan sanaa miti kan si gaafadhe. Luuqaas boqonnaa 10 irra kan jirudha. Koherensiin isaa tokkodha macaafa qulqulluu keessatti wanti jiru asiif asii tokkodha wanni jedhamu hin jiru yaa dirriba yoo na deebisuu barbaadde sana deebisu yookaan hin jiru jedhi malee Luuqaas boqonnaa 10 irratti Yesuus gaafa Maryamii wajjin kophaa taa'ee barsiisaa ture maal jedhee barsiisa akkamii barsiise erga barsiisa jette. Waan barreeffame hin jiru garuu hariiroon isaanii hariiroo fuudhaaf heeruma jaalalaatu hin ta'in hariiroo masiidha mootiidha jedhanii du'aa isaanii obboleessa isaanii kaasee hariiroo akkasiiti kan isaan qaban. Gaafa sanii miti kun gaafni sun gaafa kanaa miti gaafni Yesuus kaase gaafa kanaadha miti. Ankasi gaafadhe Luuqaas boqonnaa 10 irra kan jiru saniidha. Luuqaas boqonnaa 10 irra kan jiru intalatti isa wajjin kophaa yeroo taa'u Yesuus Kiristoos maal barsiise waan barsiise qofa natti miti. Amma asirratti ustaaz. Wanti kana barsiise kana barsiifame waa'ee akka siyaasee jana haasee wanti jedhamu hin jiru hin jedhema amma waan hin jirre walitti taasisa. Eegan jirreedha achumatti dhaabi kaamarre anillee kan jedhe suma kana bar. Takka ani kasin jedhe suma kanaadha. Wanni tokko waan ibsame hin jiru eega ta'eeti intala ambaa wajjin Yesuus Kiristoos mee amma isa kana ibsime intala namaa wajjin Yesuus maal godhu wajjin ta'a kophaa. Isa kamiin? Mee intala wajjin intala takka wajjin ati fakkeenyaaf amma intala namaa mana namaa dhayitee intala wahiidhaa wajjin hin teessa kophaa kan keeti. Hin teessu sirriidha. Okay Yesuus maaliif taa'ime? Waan shakkamuuti anuu shakkuuti jira amma kunoo maaliif taa'e Yesuus? Baay'ee bareedaadha. Amma maaliif taa'e kan jedhu Yesuus mishinii isaa yoo beekte hin shakkitu turte laa. Amma ati ustaazii taate mana namaa tokko dhatte mana intalli kophaa mana jirtu teessee of hin shakkitaa waan akkasiitti namni si shakka amma fakkeenyaaf ustaaziidha miteeti. Meekanuma keenaa deebisi. Maaf na shakkine isaa ustaaza dhiisii qeesii dhiisiifti minaamineshii yoo ta'e osoo waan abbaa fedhe ta'eeti maaf hin shakkine isaa adurree fi foon wal bira keettee kaateen shakku jettaa isaa kophatti wanni jeetara. Nu biratti gaama fakkeenyaa fi anaan yoo na fudhatte ustaaz fakkeenyaa fi ofiimoo of jajuun illee barsiisa amantaa keenyaa miti. Kan jajamu Waaqayyoodha Yesuus Kiristoos garuu kanan isin jechuu barbaadu an mataan koo of hin shakku waan akkasitti maaliif mishinii kun an beeka wanta janaan karaa biraa isa kanaaf garuu dhugaadha waliin argu Yesuus Kiristoos ikkoo namni anu fi shakku jettee namni si bira kaa'ee deemu hin jiru abshir isa miti bara fakkeenyumaaf jechuudha. Ni maraanne moo? Fakkeenyumaaf lakki anis nan qaba rakkoon qaba noo rakki nan qaba. Fakkeenyumaaf
Yesus Kiristoos miishinii masaa miti bakka fuudhaaf heerumuu miti fi miishiniin isaa walumaa galatti. Miishiniin isaa beennaan waa'een naasa'u sun achitti ni hiikamu jechuudha. Namni tokko miishinii masaa jiraata miti lafa kanarraa. Nuti nama waan taaneef fuudhaa maal waan adda addaa qabna. Yesus Kiristoos garuu nama nutu hin ta'in nama guutuu waaqa guutuudha. Fully God, fully man akkasidhaan Yesus Kiristoos. Kanaaf fuudhaaf heerumni personaalitiin isaayyuu fuudhaaf heerumaaf isaaf hin eeyyamu Yesus Kiristoos. Maaliif waaqa guutuu nama guutuudha inni. Tole shi tana achumatti gabaabsineeti waan si gaafadhame dirriba tana achumatti gabaabsine jechuudha. Yesus Kiristoos hin fuudhu erga ta'eeti. Hin fuudhu erga ta'eeti Yesus Kiristoos hin fuudhatti naa jiru erga ta'eeti. Qaamni saalaa dhiiraa maaliif rabbiin isarratti uume? Maal fayyada qaamni saalaa dhiiraa isaa? Baay'ee bareeda. Yesus Kiristoos cubbuu balleessuuf waan dhufeef nama kana ta'uun irra ture. Cubbuu irraa kan hafe waan hundumaa ta'e waan namni ta'u. Fakkeenyaaf beela'eera, dadhabeera, qorameera, dafqeera, dhiigeera, du'eera. Kun amma nuti nama guutuu waaqa guutuudha jenna Yesus Kiristoosiin. Kun maal agarsiisa? Yesus Kiristoos nama guutuu ta'uusaa agarsiisa kun. Utuu tokko hanqatee nama guutuudhaan jennu jechuudha. Nama guutuu ta'uusaa agarsiisa. Kanaaf uumame malee paashinii wanti isaa suni maanni kaayyoo sanaatiif miti jechuudha. Maaliif hajoomame qaamni saalaa dhiiraadha kun namni rabbii waan nurratti uumeefnu dubartii wajjin akka wal fuunuuf akka itti wal horruuf dabalataan amma samu namni fincaan fa'aa akka isarraa bahuuf wantoota garaagaraatiif fayyada. Yesuus maal fayyadamee akkati yaaddutti? Kanuma namni fayyada wal hormaata wantoota ammaa yookaan sexual intercourse irraa kan hafe yookaan cubbuuf wantoota sexual intercourse irraa kan hafe nama guutuu ta'ee argamuunsaa akka mul'atuuf. Nama guutuu yuun ta'u kaa gaafa sani. Nama guutuu yuun ta'u kaa yoo qaamni saalaa isaadhaan hojjenne taate nama guutuu hin ta'u dhiira guutuu ta'uu hin danda'u. Hin hojjenne kan jedhu. Dhiirri qaamni isaadhaan hojjenne bare dhiirri qaamni isaadhaan hojjenne dhiira hin jedhamu. Hin hojjenne mii. Nama guutuu yuun ta'u waaqa guutuu dhiisi waan nama guutuu ta'uu hin danda'u gaafa sani. Eessa jira hin hojjetu kan jedhu. Fakkeenyaaf jecha akkasii haasa'uun wajjin waan akkasii haasa'uun illee jecha fokkisaadha. Anyway eessa jira isa fuudhasi waan akkasii hin jiru iyyuu barreeffame. Waan waliin fakkaatu. Maaliif safuu taaree dirribaa koo maal macaafarratti hin kittaanatee qaama saalaa dhiiraa qaba jedhamee barreeffamee jira. Hin kittaanamee jedhamee barreeffamee jira. Osoo qaama saalaa hin qabu jedhame fakkeenyaaf amma ani rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin kiyya qaama saalaa qaba jedhetti hin amanu ani kana sii galte maaliif jennaan qaama saalaa qabaate jechuun waan amaan. Amma ati akka jettetti maaliif uumame qaamni saalaa isarratti jennaan wantoota biraa fayyaduu danda'a laakiin ammoo isa kana garanatti waan fayyadu jennaan garanatti yoo hin fayyannee dhabar namtichi sun dadhabaa ta'a jechuudha. Nama guutuu ta'uu hin danda'u nama hir'uudha ta'a. Haa ta'u utuu jennu jechuudha amma falmii taanaan awwal falmii taanaan halkan guutuu waliin falmuu dandeenya garuu dhugaama ta'e xiqqoo mashee qabanne yoo dabarree nama guutuu kan inni ta'eef personaalitii makeenya kana guutummaa isaa qabaate garuu miira keenya miira foonii hin qabu miirri isaa fakkeenyaaf miira foonii nuti amma biyya lafaa kana irratti dhufnee miira kana wajjiniin dhalanne miira kanaan jirra miira miti Yesus Kiristoos waaqa waan ta'eef kan inni dhufe abbaa isaatiif abboomamuudhaaf abbaa kanaaf abboomamee wanta sana mishinii sana deliver godhee ani isicha seerota sana fiixaan baasuuf dhufee jedha Maatewos keessatti illee wantoota sana kallattii sanaan dhufe mishiniin isaa isa kanadha jenneeti direction isaa miirarra miti laa walii galleerra miira sana miti garuu akka namaa tokkotti feelingii qaba garuu miira kallattii namaatiin kallattii sanatti nama oofu sana hin qabu namadha garuu nama guutuudha kan hin jenneefi jechuudha. Aye, mee kan asumatti dhiifnee tuwan bira haa kunnuuti waan waaqummaa Yesuusitti haa tabarru yoo gaafii qabatte gaafii gaafadhuuti kan asumatti dhaabnee bira tabarra. Gaafii yoo qabatte gaafii gaafadhu yoo gaafii hin qabaanne ammoo. Gaaffii irratti. Maali haasaata? Anatu sin gaafatee nan deebinaa deebisu haasaata lafa. Suusee al tokko dhaggeeffadhu meetii utuu takka dhaggeeffatte natti tolatti gaafii gaafachuu fi deebii deebisuu dura. Haaya ishmee dubbadhu. Utuu dhaggeeffatte natti tola baay'ee. Dhaggeeffachuu dursa waan ta'eef. Tole awwal asirratti gaaffiin qaba. Gaafii gaafadhu. Tole gaaffiin koo quraanni sagalee rabbiiti jettanii amantuu? Sagalee osoo hin taane dubbii rabbiiti rabbiitu dubbate. Dubbiima rabbiiti jettanii amantuu? Haa ta'u baay'ee bareedaadha. Muusaan nabiyyiidha macaafa quraana keessatti miti? Abrahaam fa'aa, Solomoon fa'aa, Yusuf fa'aa warroonni sun akkasidha raajota jechuudha yookaan nabiyyiidha. Baay'ee bareeda. Erga isaan nabiyyiidha jettanii amantanii waan jarri sun barreessanii amantu moo amantan? Ni amanna.
Akka waan isaan barreessan sun taane waan rabbi isaanitti buuse jechuudha. Waan isaan barreessanii miti kan nuti amannu. Isuma jechuu kooti. Waan rabbi isaanitti buuse akka kitaaba rabbi isaanitti buusee jiru ni amanna. Baay'ee bareeda natti toleera. Egaa macaafota kakuu moofaa keessa yeroo inni wantoonni baay'een seera uumamaa, seera Musee, seera Bahuu, seera lakkoofsaa Museetu barreessa. Yookaan rabbi Musee irratti buusee jenna ishee kontekstii keessaniin. Macaafni seera keessa seera wanna macaafa kakuu moofaa keessatti macaafni Museen barreesse keessa hin jiru. Seerota shanan Musee barreesse. Laa inni hin barreessine. Museetu barreesse. Ragaa maaliif hin barreessine jettaa sababi sanatti bira dabarraa. Waan gaariidha. Tokkoffaadha Musee barreesse jechuudhaafi. Du'a Museedhaa osoo Museen barreessee jiraate du'a Museedhaan dubbatu macaafni. Macaafonni Museen barreessee jedhamu du'a Museen dubbatu si galte. Du'a Museedhaa kan dubbatu nama isaa asiiti malee Museen du'a ofiidha Museen du'eetii akkana ta'e isaa bo'anii namni Musee fakkaatu isa boodaan hin kaane hin jedhu. Amma seera keessa deebii boqonnaa 34 yoo ilaalteetiin jette Museen du'ee akkana ta'e akkas ta'e akkana ta'e jedheetiin dubbata. Nama Musee as dhufeetu iyyuu barreesse malee Museedhaa miti tokko isa kana. Lammaffaadha ammoo macaafa seera shanan keessatti iyyuu Museen ani Waaqayyoon akkana jedhe Waaqayyo akkana naan jedhe bakkuma takkatti jedheen jiru. Bakki takka qofti gahaadha sii galte. Bakki takka qofti gahaadha sila. Bakka takkatti iyyuu Museen Waaqayyo akkana naan jedhe an akkana isaan jedhe ka jedhu hin jiru. Bakka hundattuu iyyuu Museen akkana jedhe Waaqayyo akkana jedhee qofa jira. Akka seenaatti dubbatame malee bakka takkatti iyyuu hin jiru jechuudha. Sadaffaadha ammoo sadaffaa kana qofa siin jedhetti sii dhaaba. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti lafa daan jedhamtu seerri uumamaadhaa maqaa dhawa. Lafa daan jedhamtee yaa'u. Daan jechuun ammoo ilmaan Yaaqoob keessaa tokko isa. Lafti daan jedhamtu hin turre zamana Musee keessa. Lafti daan jedhamtu erga Iyyaasuun du'een booda bara abboota firdiiti kan lafti kennamtee daan jedhamtee moggaafamte. Lafa daan jedhamtu san maqaa kan dhahu Museedha miti. Lafti daan jedhamtu hin jirtu zamana Museedha. Lafti daan jedhamtu kan argamte ilmaan Yaaqoobiin kan yaamamuu jalqabde bara abboota firdiiti. Kanaafuu macaafa Musee barreesse jedhamu kana keessa Museen osoo barreesse sun taane nama isaa as dhufetuyyuu seenaa isaadha barreesse. Museen akkana jedhe Waaqayyo akkana jedhe seenaa haga danda'een barreesse jechuudha. Tole baay'ee bareedaadha. Wantoonni kun amma daan maal kan jenne sanaa wal qabsiisee fakkeenyaaf amma biyya amma macaafuma keenya keessatti Itoophiyaa wanti jedhamu dhiyoo dhufe miti maqaan akkasii. Absiiniyaa jedhamti isa dura immoo Nuubiyaa kallattii waliigalaa Nuubiyaa jedhamee waamamaa ture. Garuu gaafa dhufaa deemu maal ta'a deema macaafi kuni kontekstii amma ittiin hubachuu dandeessutti sii deebi'a. Fakkeenyaaf Nuubiyaa namni ammaa jenereeshiniin kun Nuubiyaa waan jedhamu hin beeku. Fakkeenyaaf Absiiniyaa waan jedhamu beeku yoo ta'e yookaan jijjiirameera yoo ta'e wantoota akkasii kun yoo jijjiirte itti dabaluu raaressuu hin qabu kun bakkichuma bakka bu'a waan ta'eef fakkeenyaaf jechuudha. Nammaa kun kanumatti korrespoondii godha. Anyway kan biraattan sii dhufa. Kan biraa irratti egaa macaafa qulqulluu wantoonni barreeffamaniif quraanni wantooti barreeffaman wantoota overlaappii godhan fakkeenyaaf suura 2:30 hanga 34 irratti suura 3 yookaan suura Al-Imraan irratti 3:59 wal qabsiisee waa'ee addaam uumamuu irratti waliigalee nama miti lamaansaa jira. Macaafa keessatti seera uumamaa tokko 26 keessa dhattee arguu dandeessa. Kottaa akka bifa fakkeenya keenyaatti nama nuumnaadha. Darbee seera uumamaa 2 barra jira. Darbee waa'een seenaa Nohi yookaan Nuhi jettanii si waamtanii fi waa'een gabatee maanni ishee markaba sana qopheesse quraana keessa jira. Suuraa Huud keessa jira. Asitti dhufee Baayibilii keessa jira. Abrahaam kan jedhamu achi jira, as jira. Ijoolleen Abrahaam naareeshiniin jiru xiqqoo garaagara haa ta'u malee achi jira, as jira. Baayibilii keessa jira. Muusaa jettanii waa'ee seenaa Faariyoonii wajjin wal qabatee achi jira, as jira. Yesuus Isaa jettanii waamtu Maariyaam jettanii achitti suuraa Al-Imraan keessa yookaan suuraa Maariyaam keessa wantoonni sun jiru. Waa'ee Looxii Luut jettanii kan waamtan waa'ee badiisa Sodoomiif Gamooraan macaafa keessatti barreeffameera as jira. Waa'ee Yoosefiin Yuusuf jettanii kan waamtan jira. Kan biraan eenyudha? Asuma dhiyootti Daawit kan yookaan Daavid kan jennu Daawudiin jettanii Gooliyaadiin Jaalut jettanii kan waamtan jira. Hundi kun seenaa macaafa keessaaf as keessatti overlaappii godhudha. As kana wal qabsiisee fakkeenyaaf amma riisarchii nan hojjedha. Riisarchii garaagaraa yeroo hojjetan yookaan yeroo waa tokko barreeffamu wanta darbe tokko saayit godhama. Saayiteeshinii wanta jedhamu jira.
Wanta namni tokko jedhe directly copy iddoo ta'e ta'ennaan this is not original. Gaafuma asomnonni kun original miti. Iddoo ta'e irraa wanti ta'e waraabameera jechuudha. Yeroo kana waraabamu at least maal ta'uu qaba fakkeenyaaf Yesuus namni jedhamu Naazreet keessa deemaa ture jedhee haasa'uudhaaf namni tokko Saawud Arabiyaan yookaan Makkaan kiiloomeetira 1000 wayii fagaata biyya Yerusaalem irraa jechuudha. Biyya Yesuus Kiristoos dhalate sanaa biyya sanarraa jechuudha kallattiidhaan mandara Naazreet sanarraa hamma kana fagaata. Isa kanaaf waa'ee kana amma kana mention gochuuf narration isa haasa'uudhaaf isa waggaa 700 booda yoo xiqqaate jechuudha. At least waggaa 600. 622 jaarraa torbaffaadha. Achi immoo jaarraa tokkoffaadha waa'een seenaa Yesuus Kiristoos. Isa kana isa achitti barreeffame warri bira jiran kunoo isa argine isa qaqqabanne isinii barreessina jedhanii isaan barreessan waa meeqa utuu jiru. Amma isaan prediction kana malee barreessan jiru san musliima dhufee akkasitti nuun falmaa yookaas nabiyyi Muhammad dhufee akkas nuun jedhanii miti. Independently wanti sun yeroo sana barreeffamee dhufeera. Seenaan kun gaafa narration kun irra deebii ta'u rabbii jijjiirree Quraannis macaafis hinaasa. Rabbitu jijjiire moo dhufee seenaa sana walirra gaafa bu'u dhufee maal indikeetarii maaliiti wanti kun? Gaariidha. Naa galee jedhamee akka gaafii uummataaf galuuf ibsuudhaaf neersitee naan harkaa badee. Akkini jedhaatiin jiru yaa jamaa seenaan nabiyyoota kanaadhaa macaafa keenya keessa jira. Wanti sun dhufeetti ammoo Quraana keessa barreeffameetiin jira. Sinigaltee akkaataan isaaniidha maaliif erga macaafa duraa keessa jiraate akka tokko xiqqoollee haa taatuuti Quraanni kitaaba duraarraa fudhatee jira. Erga fudhate ammoo maaliif yaadatu jijjiiramoo maaliif kitaabni haroo hin bu'uun barbaachisa waan jedhu natti fakkaata. Akkasii akka nu baddeetti. Wanti sun waggaa fakkeenyaaf waggaa 1000 wayii dursa amma seenaa wanti macaafa qulqulluu barreeffamuu fi compiled ta'uusaa compiled ta'uusaa waggaa 600 dursa Quraana jechuudha. Isa booda kana dursa isa kana kallattii kanaan amma kana darbee dhufe overlapping kun maaliif uumame rabbitu sagalee isaa edit godhe moo maal jechuudha allaatu akka godhe moo allaan tokko jennee amanna ergate waaqayyoodhuma jennee amanna ergate jechuudha isa kana meenaa deebisa. Ayyesiif deebisa sirriitti na dhageeffadhu. Isa kana wal qabateeti rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabaabseetiin dubbata. Waan kana wal qabateeti نبي محمد عليه الصلاة والسلام وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط سورة ديك دمي سغدا فارت يجود أتي كتابة تقول لي بريستين بيكتو أسندورا وان تقول لي دبستين بيكتو الآن نبي محمد عليه الصلاة والسلام سينا ساني كيستي كتابة تقول دبسين بيكم بريسين لين بيكم كوبيتك دبسون بيكم كوبيتك بريسون بيكم سينا ما كيستي ينام تقول لي وان كان فالسو دن نونجو نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما وابرسو في ودبسو بيكم كتاباً درار رافودته وما كان جرى مسوني صبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما أكما إنما بعدت الأرض تقوت الأرض تريتو ما كسمة قدتني ما قالت كو كيست قدتني أكسمة تديمني جتشو دبين قاف تروف تمو دبين قاف تروف القرآن كان عن جتشورا رب سبحانه وتعالى سببا قرآن هارون يكون بؤي في تميتين جرا سورة شنفارة رب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن كان بوسيتين جرا رقوم سوان سدور حالتين ومهيمنا عليه مرتي سرت اللي مرتي كنا حالتين جرا مالف جنان كتابنا سندور هذا هر كنا ما رك سني يا دعرة تو كسني وانتوني دعرة أنا بيجوتها تركيفامي وان دروف جيتشيجو لكن جفام سينا آدم بيرودايته سينا آدم بيرودايته ربنا سبحانه وتعالى قرآن كيسة تبسجرا قرو ما جافا كيسة ودايته آدم إن هاتو ماله شبوه جاتشون أكو مجرو تهاتو ماله قرو دعرة akkamitti garagara hojjette macaafa keessatti dabsamee hubachiifameetiin jira dabsamee karaa ramakfamee jechuun aadamiin akka waan hamaa wayite akka waan bineensa wayite abaarsi akka waan karaa isaatiin dhufee wayidha fakkeeffamee erga sana ammoo ayodoloojiin kiristaana jedhamu sun achirraa ijaarameetiin as ga'e rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akkas hin jiru sadarkaa tokkoffaa irratti jannanni rabbiin subhaanahu wa ta'ala aadamiin keessa kaa'e lafarraa jedha macaafa garuu muslimtoonni akkasiidhaan hiikatte amanan لما فادا مو آدم عليه السلام قافا جلسيتين جلو كان يسجلسي كرا بوفاتين أكتهما نتامو لك بوفا وسنتان شيطانة تسجلسي جنة وسوسارا جل فمي جنة صدف فادا مو آدمين ربين جنتك يسديمي يا أما توري جنة كانت نمانو ربين جنتك يسديمي ميلا واقع يودا وسوكرا جنتك يسديمو ميلا واقع يودا لغاني جنة أنيو تجد أما شافة تجد ميلي واقع يودا قامت ربين جنتك يسديما كان جلو تنمانو ربين لفربو جنتك كيس أوليغا ديما كان جلو نتتنامن نوتي ربين سبحانه وتعالى كينيا وان تقوت اللين فكاتو ونسيرا دوكتو اللين جرون مجابا كيس أولي واقعيو ايس جرتا جريتين أدامين بربادات ريجر ربي وان جارة سجارة دوكتو نجر ايغا سنة أمو مجابا سينا أماما بقونا صدو بجبقونا جالا كوزا جارتي واقعيو نما أمو ساتي تني غابي جدا
ni gabbe yookaan ammoo ni gaddee jedheetiin dubbata. Nu biratti ammoo Rabbi subhaanahu wa ta'ala waa hunda waan beekuuf jecha nama uumuu isaatti hin gabbine hin gaddullee jenneetiin amanna. Akkaataan ibsa isaadha akkaataa nabiyyoonni isaanii osoo hin taane harka namaatu keessa. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هرك سانيت بريسني يادم في بريسني رب برادو في جلاليتي ور بريسني في ويو إساني في ويو جلاليتي رب سبحانه وتعالى بدين إساني مركان أي جراج الأنجيل دبي نبيون برسيسني في يادو في أولت مكان فكين يا فما شافك كيس وريته سليمان يوكان سلمون يوفرته سليمان سامويل تكوفا بكونا كودا سامويل تكوفا بكونا كودا تكورو ريته تنجته واي سلامو وجودبته إني واقع الفما أك واقع سبود الرت جلتي أك واقع الفما واقع سدبت لكن رب سبحانه وتعالى سورة لما فرت رب سبحانه وتعالى وما كفر سليمان إن كفر رجل نبي الله سليمان نما كل واقعته نما جباكته نما ربي بواقعته دبت القرآن كسد داويت يوب رديته تنجت داويت أك في لتمته دبت ربي مجافة كيسة توريته سبب من ربي نرت دلنيف أك مجافة تتي دبرتينا ما بوتي جنان دبرتينا ما أبا ورا جيسيسي أوريا كان جدامو هذا منا سارا وانفورة تيفجر لكن القرآن كيسة سني متيجر وان ربي نسقور ما تيف سن وسنتاني كم برارا سورة صادرة ربي سبحانه وتعالى مكينات برانو تدبتا جيتشو مكينان نساد أمو وامورتي كيسة تقوسي دغونغوري سر أرغامي الكسني يا ربي نافر رميجي دي غرا ستي غرا ربي وفيتي ديبي ايجي ديتين دبتا جيتشو مكينان القرآن كيسة دبتا بغرا نبيوتا تقيم هارون يو فراتيان فكينيا في قرآن كيسة سورة دقدما فكيزتي هارون سبع إسرائيل أكا مرغو يوكان مو قتيو واكسا نغودي جريت ربي راقل قليس مجافة كيسة رأيتي أكا أمني مرغو واكسو يوكان قتيو سواكسو جيبتشسان أكا واكسو كان قولي مريم أنيو رجل هاروني جدا مجافة كيسة تيجو هارون أموكا قل قلو تيهم ربي قرآن كيسة نبيوتا تيوان هما تركبان فكينيا لوط يو فراتي إجولي ساو جيرا كيسة دبت نوحي يو فراتي أكا سكر دبت سكري دين أكا إلمان سادا إلمان غري سادا أباني دبت كنون دي سادا نبيوتا را فال نبيوتا را تيوان داركا أميد برسيسة نبيوتا تي في هذا نموتا تولد تلاك أميتين لفكام إذا كان مو قرآن كل ليسي سينا ساني كجالة ديبسي نبيوتا كل ليسي كرا إساني كرا حقادا كرا تغاد أمريكانيسي لفكاي جيجو نبي الله عيسى عليه هاتاتو يوان تشوب عليه هاتاتو نبيوتا هندو مساني دا كان سبع إسرائيل كيسي جيران كرا إسان برسيسان كرا أجيلا ربين لفكاي جيرا قرآني وقود فيتين جيرو دوغادا وان إبراهيم دوباتي جيرا وان نبيوتا كاوانيل دوباتي جيرا وقود دوباتو سينا إساني كجيلا فكين جفما واي إبراهيم وان كافتف جيچا وان سنو لالي وازيدو أبراهيم اتكاف درادا كان نوفي نمون سديد فانسون ملايكا كتان دوبات ربي نمون ملايكا سنو نياتا نيان نجدان مجابا كيسا تمو واقعيو تتروفي واقعيو نما سديتاني تروفانيتي واقعيو فاتي نياتا نيت افك جنانيتين برادي منيجر قرآن كيسا تمو لك نياتا نيان نجر أجرسون نوي تلي عليه السلام كان لك جرساني جريتين دوبات لوت اتقاف سكرك اجيشون وانتو دا كان هندا وقو دوباتو رب سبحانه وتعالى وان دغادا سينا دغا كان ور كتاب على دبسه كريستيانو يهودوني دبسن ياد انما كيس سينا نبيوتاتي وني همان الكباب كان راقل كل سوداف فكين مجافه كيس ودي تبر زرين يعقوب عليه السلام زرين يعقوب سغاغلو من غوتما جلكو مر يعقوب كمت يبفهم سيرو ما بكون دي دمتور برتي كجبان يبفهم شوديتين يبفهم لكن اك مجافه يچور يعقوب متان سادا كجبان يبفهم اچا سيته توجه زري يهودا دا كمت قدري يهودان فارس إنكافر ألشوا دبرتي أم بعد كرتي كبه قط واسيكني سوى جنسي سيرتين كرتي تي جنسي سيرتين ردال تيجر إرجعسني زريسان كيسا يسوس أرجع جريتين ما تعمل دبتها يجوا إذا كان الرنبيون نمون كنا كونين كل كلها ونبرد سينان كونين سينا دبسمي سينا رب نبيوتا تي وان هما إركسوا أبديش يهودون دلغني دامله وان نبيون الأوغندا دلغني دامي كناف قرآني وقول فيتين جرو وان سرين تاني سينا سن سرسة لفكاء كرا إساني كأجيلا إبسه قرآن كسر إتام النبي كميتو قرآن بو قرآن نبي كم وان هما تريركسو نبيوت هند إساني كرا كأجيلا رك ديمن فلتا مؤكتان كرا إساني تكجا كده وان كأجيلا تكيامات تورن سجاجلو مارا كبك أجيسات تورن سيجلته أكاسيتي برسيسا جتشون كناف قرآني مجافر كورجيو سنتاني مجافر سرّيسير مجافر تمرتيجو ده وان سرّي تسرّي جدين وان سرّي تاني سرّي متي جدين akkasitti lafa kaa'ee jechuudha. Maaliif jennaan macaafonni duraanii sunniin harki namaadhaa keessa waan seeneef yaadni nabiyyootaatii fi barsiifni namootaadhaa wal keessa waan makameef jecha qura'aanni sirreessee jechuudha malee qura'aanni koppiin goonee siin jechuudha. Qura'aanni wanni bu'eef illee isa kana karaarraa waan maqeef jiruuf jecha barsiifni saba kanaaf jecha qura'aanni bu'ee siin jechuudha. Saraan illee natti ga'ee jiru.
Nata baay'ee bareedaadha. Salaata deemtamuun haasofnare. Injirani jamaan Ustaad Arabiillee ni jirani. Haasa'e. Omaan rakkisu. Waluma keessa jira Ustaad Arabiinillee. Kolfi taasa. Ustaad Arab jirtanii? Ustaaz kiyya. Keessan haasawa keessatti na fudhate hafuuraan nu cuubaa jirtanii. Dirribaan caluma jedhayu silaa nama dhaggeeffatu. Sirriitti nu cuubaa dirribaa kana. Waan dhaggeeffachuun natti tola. Anis yeroo naasoo namni yoo dhaggeeffate natti tola kanaafan. Maashaallah Ustaad Rabbis ni haa dabalu. Maashaallah Ustaad Rabbis ni haa dabalu. Amma wanni isaan dubbatan. Naa galeetu adeemsicha hubadheetanii ammas pooyintii baay'ee ifan taane baay'ee qaba wanti kun jechuudha. Pooyintii ifan taane. Waan si ifan ta'intu jira jechuudha waan isaan jedhan irratti. Eeyyee sirriitti malee sirriitti. Amma fakkeenyaaf wanta jennu kanarratti ustaaz eenyu jedhu Arabidha moo Arabi tole Arabi. Asirratti kanan jechuu barbaade amma fakkeenyaaf ustaaz amma kan nuti adeemaa jirruu fi fakkeenyaaf wanti miliqsinee wal amansiifnee falmii wal caallee wal amansiifnee wal mo'uudhaaf yoo ta'e akka keenyatti booda waaqni nu gaafata akka keessanitti rabbiin isin gaafata. jirra wanni isaan ergaan isaan qabatanii dhufanii maali ani abudullah allahan gabbara waytani buxaaquut waan rabbiin ala gabbaram xaawota haa ta'u taabota haa ta'u wama kamiyyuu haa ta'uuti sigalee irraa fagaadhaa jechuudhaan wanni isaan barsiisan Ibraahiimiin alayhi salaam akka fakkeenyatti fudhatuu dandeenya yeroo rabbiin nabiyallah Ibraahimiin erge nabiyallah Ibraahim abbaa isaatti dhufe yaa abati inni qad jaani min ilmi maa lam ya'tik fattabi'ni ahdika siraatan sawiyyaa jedhee rabbiin suuraa Maryam irratti yeroo dubbatu yaa abbaa kiyya beekumsarraa waan siin kennamintu naa kenname karaa qajeelatti natu si qajeelcha na hordofii jedheen abbaadha. Jennaan abbaan isaa Azar jedhama nama xaawota 300 mata duree warra mootii xaawotota warra mootii xaawotota gabbarsiisu irraa ture maal jedheen yaa abati laa ta'budu shayxaan inna shayxaana kaana lirrahmaani asiyaa jedheen yaa abbaa kiyya xaawonni waan itti gabbartu kun shayxaanni rahmata rabbiitirraa fagaataadha yaa abbaa kiyya waan kanarraa fagaadhu jedheen. Dumarratti abbaan isaa maal jedheen abbaan isaa يا أبت لا تعبد شيئا إن الشيطان كان رحمن يا أبت إن خاف أن يمسك عذاب من الرحمن لا يا باكيا قطعة الرا إبدي يكامو وإبدي ستوتيجا سي صدا دا وان كان يفتو مليجدين أوكي دوبا أباني ساو في جنو كنيف جو وان أم جتو كان تاو تكبرتو كان إيش هنا جتشو كان راديب دوبا ديو باتة
maal jedheen la arjumannaka wahjurni maliya jedheen dhakaadhaan si cafaqeesse ajjeesee xaawota kiyya kana gargaaraa jedheen. Okay? Wanna masratu battu maali nabiyyoonni rabbii abbaan isaa mootii haa ta'u uma fedhellee haa ta'u firri isaa uma fedhellee haa ta'ani gaafa ergaan rabbii haqni dhugaan isatti dhufee ummata barsiisan ummata barsiisan wanni isaan barsiisan maali waan haqaa takka waan rabbiin gara isaanii barsiise osoo duubatti hin deebine jechuudha. Sababa kanaatti nabiyyiin kun ajjeefamee kun ari'amee nabiyyoota kan rabbiin du'a jalaa baasee rabbiin nabiyyoota karaa hedduudhaan isaan tiksaa ture jechuudha. Kan ajjeefamas lakkoofsan qaban Zakariyaa fudhatte ilma isaa Yahyaa fudhatte nabiyyoota kana dura hedduutu ajjeefame jechuudha. Okay? Kun hundinuu waan isaan ajjeefamaa turaniif maali aangoo mataa isaanii barbaadaniiti miti yookaan gosa fi faarsuu fi miti yookaan ammoo dubartii hedduu barbaadaniiti miti yookaan qabeenya barbaadaniiti miti kun hundi isaan biratti waan takka illee miti jechuudha. Okay, waan isaan barsiisaa turaniif maali lubbuu namni wama kamu lubbuu fi waan nama caalu hin jiru. Okay? Lubbuu isaanii akkas lubbuu qaalisan tanamni lubbuu isaanii isaa qaalisan namni kamuu lubbuu hin jaalata lubbuu isaanii san hunda aarsaa hunda kan kafalaa turaniif tokkichummaa rabbiititti nama yaamaa waan turaniif. Akkuma jedhe duuba abbaan isaa waan ballama seensan irraa duubatti hin deebine Ibraahimin alayhi salaam akka rabbi suuraa anbiyaa keessa nu barsutti ibiddatti illee darbanii turan jechuudha. Rabbiin ibidda san keessa illee Nabii Allah Ibraahimin baasee ture jechuudha. Wanni nama bakka tanatti si ibsuu barbaade maali? Nabiyyiin rabbii tokkolleenu fakkeenyaaf Suleymaan xaawota dalage jenneen amanu nuyi Baayibilli xaawota akka gabbaraa ture kan Baayibilli kan barsiisu Daawit akka sagaagalaa ta'e Baayibilli kan barsiisu Museen akka xaawotii dalage kan barsiisu wantoonni kan fakkaatan hedduutu jira jechuudha. Kun hundinuu dogongora jechuudha. Maaliif jennaani? Abboomiin Waaqayyo Museetti kenne seera ba'uu keessatti yoo dubbistee jiraatte abboomiin Waaqayyo Museetti kenne maali? Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha kan jedhu. Yoo ati fakkeenyaaf rabbiin nabiyyii tokko wanni inni barsiisuuf wanni inni erguuf nama barsiisuuf eega ta'e nabiyyiin tokko kan rabbiin ergaa san barsiisee kitaaba macaafa ergaa ofii itti kennee Waaqayyoon erge tokko deebi'ee ofii isaatii ergaa san cabsee ummata barsiise jenneen amannu hin fudhatamullee kun jechuudha. Hin fudhatamu jechuudha. Afurtamii afurraa suuraa Maa'idaati. Ayat afurtamii afurraa laa rabbi waan jedhu gaddeem afurtamii afurraa. لا لكون ولا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جل لا سر دقيقة فلون جل تبلس كنا كافي كنا دقيقة تانجرا ربي وان تقولش يكرنا كايدوبا لقمت ربي وان جل لقمت نوتين توراتين جل لا تورات كنا موسى كنا ishee keessa qajeelfamaa fi ifaan jiru taasifnee buufne jedha. Jalqabarratti wanti beekuu qabduun warri muslimaa Tawraat akka Nabii Allah Muusaadhaaf Rabbiin biraa kenname dhibbatti amanna wanti beekuu qabdu. Tawraat sun kam ka jedhu san eegasii ibsa wannaa keessatti laaluu dandeenya jechuudha. Rabbiin maal jedhu dhugumatti nuti Tawraatiin kan ishee keessa qajeelfamni ifaa jiru taasifnee buufne jedha. Okay? Taasifnee jirra. Nabiyyoonni warri fedha rabbiitiif bulan warra yahudomaniif isheedhaan murteessu akkasumas qeessonni fi beektonnis waan kitaaba rabbii eegsifamaniif ishee irraa ragaa ta'anii murteessu. Rabbiin duuba maal jedheen namoota hin sodaatinaa ana sodaadhaa keeyyattoota kiyya gatii xiqqaan hin gurguratinaa. Dhageeffadhu. Gatii xiqqaadhaan hin gurguratinaa. Kanaaf duuba rabbiin namoota nama waan rabbiin buuseen hin murteessine fakkeenyaaf rabbiin keeyyata shayyoo buuse shanan san yoo fudhatuu diddee tokko keessaa kijibsiiste ati kaafira jechuudha. Yoo rabbiin keeyyata 10 buuse 10 keessaa yoo tokko kijibsiiste ati kaafira jechuudha. Kaafira jechuun nama waan rabbiin jedheen jallise jechuudha. Nama waan rabbiin jedheen jallise jechuudha. Namni keeyyata rabbii takkittii jallise dachiif samiin badu turra lafa akka barsiise Yesuusitti akka macaafa keessa barsiifametti jechuudha. Keeyyata takkittii kijibsiisuun jechuudha. Sababa garaagaraa dhiyeessuu dandeetta fakkeenyaaf. Okay? Sababa garaagaraa dhiyeeffatu dandeetta. Kuni maali lubbuu teetii yoo injifatamte sababa garaagaraa dhiyeeffattee keeyyata rabbii yoo jalliftee ofii keetii waan barbaadde dalaguu dandeetta jechuudha. Okay? Gaafa sammuu keeyyata rabbiitiin osoo hin ta'in fedhii lubbuu keetiitiin bultee jedhamte jechuudha. Kana waan ta'eef rabbiin duuba bakka kanatti fakkeenyaaf tafsiirri bakka kanatti maal jedhan xiqqoo deebisiti kitaaba rabbii eegsifamaniif tiksumnummaan kitaabatu bakka kanatti loqonni wannaa haa ta'u malee tiksumnummaan kitaabatu warra yeroo sanii qeessotaa fi monokosootaa fi warroota yeroo sanii warra yeroo sanitti kennamee ture. Rabbii warra san amaanaa itti kenne. Maal jedheen duuba keeyyata rabbiitirraa hin jallisinaa namoota sin sodaatinaa. Ana qofa sodaadhaa. Keeyyata kiyyallee bu'aa tokkoon hin jijjiirinaa. Yoo keeyyata tokko maan ta'ani yoo ka jijjiirtan taatan
yoo waan rabbiin buusen amanne taatan isii warra kafaree jedhu duuba jechuudha. Duuba ummanni kun keeyyata kana eegeemoon eeyne wanni bakka tanatti hubannu tawraat rabbiin biraa bu'ee ummanni kun jijjiiramoo hin jijjiirree ka jedhu rabbiin suuraa al-baqaraa keessatti akka gaadatti nutti hima jechuudha. Ifa godhee nutti hima jechuudha. Waan jedhu laali. Maal jedha rabbiin afatatma'uuna an yu'minuu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون سيلا جلال أودو غرين إسان يهودا الراتي هاسا ربي كان لغان تاني إيغا هبتني بود أودو بيكانو ججيران جيرانو نوف آمانو جتشو خجيل توجد ربي مكانتي أمتا تجرى كواجي جيرو سرتك بعد كيّة ربي وركو وروا بريسو وركيّة بريسو إيغا هبتن بودني ججيراني وان في بربادن اتقلشن ربي تججيري چو سنتيني أمتا توان ربين ديس جدو سان إيغا هبتن بودوان في بربادن بريسن جتشو سيغالو كما كن اوكي نو امنو كجلتو ادغدبو يمله قد ناركسي إسان سلال وإذا لقوا الذين آمنوا وركيس وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون يروا ور أمانا كن من ورون سر ور فكيفتورا يوكا كيسو دي چودان ديتا منوكوسو دي چودان ديتا مالي چودان ديتا ور كنا مو ور شر يادو اوكي ور سما جران يرو ور امانن كن من نوتي امن نيجر راجران نوتي ور امن رايران يرو غرين ثاني امو كبا بهن جروبي متا ثاني كباني مال جران سلا كربين كيسن ما كنا تكو كنا 6 اي مولتا اكرم مال جدوما مالي لا دو تكو قديب سمالي تكو بيشا قديب سي ايوه كاسي دابدو ما جران دوبا لالي سلا كربي كيسن برت يوكا امو برت اتين اسم فالمانوف وان ربين اسم بيكسيسي اسنت اوديسيتو اسانت اوديسيتو سلا هنتيل تلتنو جر اولا يعلمون قد ناكي سمالي أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وان إسان الجنة سنيمتي سلا إسان أكا ربين وان إسان أقصني في وان إسان إفقود أن بيكوهم بيكانو جدا أما اللي قدامي ما جدا ومنهم أميون إسان سنرى إسان الراس ولا التوتا تجرى ولا التوتا نسمع الجنانين ورهوي صباما لوان تكلهم بيكني تجرى إسان كان شك مليوان تكلين تاني جدا قدام ملي والروتا سنيف والروتا إيجابه واجد جيرانيف والروتا يروتا كنا مبرد فني عملنا جرانيف والروتا أمته ولينداني فاش برباريا كيسانيف مال جدوبا ورا كتاب هر كيساني تين كتباني كونتكسي واي مالي دوبتا والروتا جت ربي إيجابه جيراني دوبتا يرسل دقيفا ورا كتابه هر كيساني تين كتباني إيجاسي إسان قتي مراسة بتشوف جت كل ربي برابو يجدانيف ربي برابو يجدانيف بدين إسانيف مركنا إجرا بدي جتشون جهنم كتاته يجورا طفات مالت انجلي بدي جتشون كتاته قدار يجورا مال جدان بدي نساني في مركنا يجرا سكرين بيش جتشارا سوچوسني راكونغا بدو بيسان نكا وان هر كيساني برسيف جتش بدي نساني فاتو امس وان اسان چراق اتنيف جتش بدي نساني فاتو وجدي حالا كانوا نتمجورا أمة ويتو جرا أمة نكون أمة يهودا ركن تاني وركو ور يرو دري يرو نبيوني إرجما ور توراني أمن نجراني والروابر ريسو إيجو بتنبودا والروابر ريسو جور كي يتو تربين بوسه أمة براك وأهوبته أمة جدو فج أسوت جرا وأجبر باري والروابولين أو تجرا ملء نبيوني ربي صوب برسان جتشوميتي أكا فكينيا سيكاسو دندانم فكينا مجابني بايبلي جلكا ببراي مجاب كما كتب بيتاتي مجابني جلكا ببراي مجابوتا فكينا فأما oldest Bible kan jedhaman yeroo baay'ee barnoota kana kennaa ture oldest Bible kan jedhaman kan akka Sinai fa kan amma akka Latina fa Sinai kan jedhaman oldest Bible virgin kan jedhaman hedduutu jira Baayibiloonni kun hundi isaanii jira yeroo ammaa kana okay fakkeenyaaf ka Sinai yoo fudhanne barnoonni isa keessa jiru fakkeenyaaf kakuun moofaan kitaaba seerri Musee kan jedhame 5 kan jedhame 4 qofatu keessa jira Zatsaatiin keessa jiru hin barroofne booda kana dabalame jechuudha Sigale wangeela Barnaabaas faatu keessa jira. Seen asirratti wanna Ahmadiin Google seeni. Qaba Baayibilli jalqaba laali Codex Vaticanus kan jedhamu Baayibilli jalqaba barraa Baayibila kana laali. Okay kaama terka qabdu ka qabende qabdu miti.
Codex Vaticanus kan jedhamu sun Latin Bible kan jedhamu jaarraan inni barri itti barraa'ee 300 jidduu after days of Jesus kan jedhame sana achirratti barraa'ee jechuudha. Okay. Yeroo ammaa kana possible inni jedhama kan jedhame yeroo ammaa kana live wannaan kun amma organization kun akka tolii qabetti wannaan isaa yeroo ammaa kana unknown bakki eenyu harka akka jiru hin beekamu. Garuu bakki inni itti argamaa ture eessaan Rome, Alexandria fi Caesarea bakka jedhaman jechuudha. Bible inni jalqabaa isa kana gadi deeman mallee lakkoofsa lama naara jechuun ol deebi'aa gara lama deemnama. Baay'inni lammaffaa ammoo isa kana mee gaddeem isa kana lama jenne afuritti dabarte lama. Jalaa ol deemame? Jalaa ol deemta suuta yoo figaa lamarra dhaabadhu amma Aleppo Bible kan jedhamu kuni. Ammallee lama. Kono laali akkana qabdu lamarra dhaabadhuuti akkana naa qabi laali. Codex inni lammaffaa Sinai kan jedhamu Sinai tokkos kan jedhamu kuni kan Sinai Bible kan jedhamu jechuudha. Bible kun laali unknown barreessaa isaan beekamu. Barreessaan Bible aan beekamu eenyu akka barreessee hin beekamu. Amma rakkoon osoo kitaabni nabiyyiin tokko barreesse qabatamaan osoo ta'e namni fudhatuun shakkii takka illee hin qabu. Barreessaan hin beekamu. Ka jalqaballee barreessaan hin beekamu unknown ka lammatallee barreessaan hin beekamu. Akkamitti jechi rabbii tokko nabiyyiin ergee barreessaan isaa akkamitti beekamuu dhaba. Waan barreessaan hin beekne tokkoon akkamitti nu fudhannee jecha rabbii jechuu dandeenya nan gaafidha. Amma Baayibilummaan kun barreessaa wallaalamus xiqqoo deemi amma. Ol akkana jalaa ol naan jalaa xiqqoo laal liinkii barbaadu waan ta'eef liinkii kana gattu itti deemi. Kanaa miti. Tole ustaas asittanis hin dhaaba dhiifama. Codex of Sinai kana. Dhiifama hubadheera dhiifama hunda isaan naa galeera. Amma ammaatti naa galeera. Maaliif xiqqoo anis hojii wayittanii ariifadha kanaaf gaggabaabsuuf jedhetan dhiifama. Dubbachuun danda'a? Okay, dubbachuun dandeetta garuu salamataa sii deebaree ture. Lakki naa galeera amma sagalii amma 10 akka inni jiru argeera rakkoon qabu. Daqiiqaa tokko bichaa keessa siifta bakka ammaa waan jiru inshallah. Baayibiloonni amma akka jalqabaatu na barreessaan hin beekamu. Ka lammaffaa akka sadaffaa hin beekamu. Deebitii ammoo fakkee namatti ortodoksii yoo taate kitaabni ati qabattee deemtu 81. Haa ta'u. Eenyu kitaaba kana fudhatu 81 kun sirrii miti jetti. 66 kaatolikiin 73. Amma gaafiin namni tokko amantaa kiristaanaa yoo seenuu barbaade kitaaba kamitti amanoo jedhame kam nu deebisuu dandeettu fakkeenyaaf. Haa ta'u baay'ee gaarii. Asirratti mee ustaaz jechuudha jechuun fakkeenyaaf akka nama yoo kanaan dura tarii riisarchii hojjettanii itti ta'e waan riisarchii irra godhame barre waan qabatamaa fakkeenyaaf lakki ustaaz nan xumuraan argeeffadha rakkoon qabu. Xumura irratti naa deebiftu. Dhiifama. Asirratti amma wantoonni amma sinna alaattan kun weebsaayitiidha. Weebsaayitii fakkeenyaaf waan akka Wikipeediyaa fa'aa kana wantoota akka ammaa kana wantoota barbaachisan meeqa weebsaayitii kana ofii koo amma develop godhee maqaa koo waa'ee koo irratti create godhachuu nan danda'a. Wantoota fakkeenyaaf ATLA Religious Database kan jedhamu American Theological Library Association kan jedhamudha. JSTOR fa'aa amma research garaagaraatu yeroo fayyadamtan jiru databaseidha. Project Muse kan jedhamu jira. Google Scholar ni ga waan hunda walitti qabee fida malee innis gaariidha keessaa filatamu gaafata. Religious Study Center fakkeenyaaf Brigham Young University kan jedhamu jira. The Bible Gateway kan jedhamu jira. Internet Archiving garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf kan biraan Religious Database in EBSCO kan jedhamu fa'aa jiru. Warroonni kun hundi isaanii gara kamittuu loogiin research lafa jiru kan hojjetan warra murteessanii lafa nuu kaa'anidha. Kanaaf fakkeenyaaf weebsaayitiin fudhatama hin qabu jechuu barbaadeen karaa salphaa namni dhuunfaa weebsaayitii qopheessee waa ta'e fedha isaa ibsachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanatti dabalee waa'ee kanaa maal jedha akkamitti beekta yoo barreeffame amma fakkeenyaaf the first oldest ammas biratti barreeffamee jiru 300 al tokko finne wanti qabaddaa sin nootti qabaddaa na gaafadha. Nootti qabaddu irraa bahuuti waan ta'eef si gabaabsa waan ta'eef. Weebsaayitiin fudhattu soorsii weebsaayitiin fudhattu. Ati Protestaantii moo Ortodoksiidha? Gabaabsii gabaabsaan. Ani Protestaantiidha. Kitaaba 81 fudhatta amma? Hin fudhadhu. 66 fudhadhu. Ati kitaaba 81 qabatamaa weebsaayitiin fudhattu kitaaba 81 amma lafa ta'u qabu. Weebsaayitii fudhatta taanee nu tokkoffaa. Maaliif hin fudhattu naan jedha rakkoon qabu ustaas. Amma kana irratti. Rakkoon qabu. Lammaffaa Kaatoolikii fudhattaati. Rakkoon qabu gaamma wanti fudhatamu wanti fudhatu. Kaatoolikii 78 fudhattaati. Amman keenya kanan fudhadhu kanan guutummaatti tamam. Fedhii keetiin kitaaba tokkollee fudhadhu lamallee keessa fudhadhu nu galchu. Fudhadhu fakkeenyaaf. Paartiin fudhadhu qabaa kana hin fudhadhu. Dubbataa jirru jeneraalii dubbataa jirra akka dhuunfaa keetti waan barbaadu fudhattee akka fayyada kijibsiisuu dandeetta. Haaluma wal fakkaataadhaan rabbiilleen kanuma jedhee barra.
يحرفون الكلمة مركان ومر كبر بعدن كيسا فرتني كبر بعدن كنسو كبر بعدن كبر بعدن ديسو فكنا بسنتي تكون فرتو ترباتمي سدي فرت جاتمي جا مالجت جاتمي جا كان إيه نفرت سنجي ما كانوا كفنوا إمام تا أستاذ كيا سني فنوفا أما يا دكتور جرياتي to the point in jirka beti ko jetu mulen tiru fayar ganatti nine to murtu amma kadura mar ganne jira bar website ni furattu mali furattu gababsne jira bar amma ati kitaba sadetami to kala fajiru furattu torbatami sadin furattu jatami ja furatte furadet nurefu kasin jecha jirru alum wal fakata danga farabbi nabiyota erge ummanni isan nabiyota mandoro santire kabar badan furatani wan barbadan dabalani wan barbadan furati wan barbadan kannasani wan barbadan chaka chamara turan qurara ragasi fide furanne ustaz si invita organisation furadhu jette amma ammo gabaabsine kitaba 81 maal fudhachuu siroo orgi 70 Martin Luther jaarraa kudha jaffaa keessa kitaba 73 irraa 66 deebise Martin Luther nabiyyi kamtu ka waaqa kamtu ergatee 66 deebise kan jedheen ragaa qofa sirraa barbaanna amma achi badhaabi baay'ee bareeda isa kana kan ammaa kana maaliif hin fudhanne maaf fudhatte kan jedhu barumsa bal'aadha inna gaama ibsa bal'aa wayituun barbaachisu kun Martin Luther jaarraa kudha jaffaa keessa waaqayyooti isa ergee 66 deebise jedhee immoo fedhii isaatiin jijjiiree kan jiru qofa akkas socho'aa nutti himama kitaaba 73 irraa kan 66 jijjiire numarru nabi waaqa kamtu isa ergee 66 deebise qofa nutti himama. haa ta'u bareedaadha yaada bal'aan haala attumoo sin dhaggeeffachaa noole ustaas dhaggeeffachaa noole ifama guddaa ifama akkasitti walaa hojjisuu hin dandeenyu waaqayyoon akka isa ergee 66 deebise yoo Martin Luther jaarraa kudha jaffaa keessa 66 deebise ardaati 10 deebisuu maaltu si dhoorga fedhii keetii jedhuu dandeetta 10 deebisuu dandeetta. Ustaas sii deebisaan jira ustaas na dhaggeeffattu yeroo amma kana sii kennes dhaggeeffachaa oole. Deebisaayyee. Wayyoo akkas. Oka deebisi gabaabsinuu deebisi nabiyyiitu waaqayyoon isa ergee 66 deebisise moo fedhii isaatiin kan jedhu qofa nutti himaa akkasi. haa ta'u rakkoon tokko hin jiru 66 81 meeqas dhibbas haa ta'u rakkoon qabu maaliif akkas ta'edha miti amma gaaffiin kee. Naayin maaliifii miti. Maaliif fudhattee sana dhiifteedha miti. Eenyutu 66 deebisi jedheen waaqa kamtu isa ergee 66 deebisi jedheen fakkeenyaaf faatonni sadiin qabatee dhumaa ture. Eenyutu kitaaba 66 sirriidha isaan jedhe waaqa kamtu isa ergee 66 deebisee jedha gaaffiin. haa ta'u siifan deebisa asuma deebisuufan jechaa jira. Gabaabsi deebisani. Isuma deebisuufan jechaa jira. Macaafonni kun maaliif hafanii eessatti hafan akkamitti hafan kan jedhuufi isa kana si deebisuudha. Akkasii gaafate abboleessu kiyya maaliif hafanii maaliif san hin gaafadhe gaafii gara gaafii kiyya kottu. Gaafiin hin deebisin akka gaafiin hin deebi'u. Inaasa'inii dhamti jiru kasi gaafataa jiru. Maartiin kitaaba 66 deebisee kitaaba 76 deebise. Kaatolikii san dura kitaaba 78 amanaa turte. Dhiisi kaatolikii waan barbaate amantu. Amma Martin Luther gaafa jaarraa kudha jaffaa keessa kitaaba 73 irraa 66 deebisu waaqa kamtu isa ajajee kitaaba 73 irraa 66 deebisi isaan jedhe kitaabni kun sirrii miti waaqa kamtu isaan jedhe gaafin. Ustaaz amma inaasa'inii dhamoo naan galle wantichi inaasa'inii yoo ta'e nanni isa rakkoon qabu. Garuu eenyu waaqa kamtu isa ajajee waaqa kamtu isa ajajee qannasee moo fedhii isaatiin qannase qofa deebise amma. Amma sakkana wallaggeeffannaa ish rakkoon qabuttan dhufa. Waaqa bisa ajajee moo waaqatu ajajee yookaan fedhii isaatiin qofa baroonni jettu bara. Akkana ta'ee maaliif qannasanii waa'ee kanas hin gaafanneen. Waaqa bisa ajajee 66 deebisi jedhee moo. Waaqa bisa ajajee 66 deebisi isaan jedhe moo fedhii isaatiin fuudhee 66 deebisee dhagaafin. Fedhii isaatiin miti. Amma qorannoo garaagaraa irratti kan hundaa'e. Sagalee waaqayyoo irratti kan hundaa'e. Hubannaa hafuura qulqulluutiintu akkas ta'e. Ragaa fi qorannaa hafuura qulqulluutiin deemee inni kitaaba san 66 deebisu ragaa qofa sirraa barbaanna. Yallaa kitaaba keeyyata keessa macaafa keessaa baasi. Ish na dhaggeeffattaa wanticha siifa naasa'a gaa wanta jiru. Bar kitaabni kunooti ati websaayitii fudhadhu maaliif fudhadhu tami macaafni kan kee 66 san keessa akka Maartiin Luther hafuuraan guutamee kitaaba 66 deebise ragaa yallaa. Ati bidda se'oolii seentu sitti mana bakka rakkoon qabu. 21 lakkoofsa dhumaa dhaqee akka dhaqabe. 21 lakkoofsa dhumaati 27. Lakkoofsa 18 irraa kaasi lakkoofsa 18 irraa kaasi dubbisa. Ayya. Mee akka dhaqabe dubbisi maal jedha? Masaraan ishee dhagaa yaadus kennu kana. Chira kaas dubbise hojjetame mandaratti immoo warqee qullaa akka of ilaalee qullaa keessan waa arganitti ijaaramte. Hundeen masaraa mandarri dhagaa gatii jabeessa adda addaatiin miidhagdee ture. Dhagaa gatii jabeessa hundee irraa dhaabbate sunis inni duraa yaspii inni lammaffaa saafuur itti fufa. Inni shanaffaan gadi deemi. Mee gad deemi. Mul'atu Yohaannis kam keessaa baasan
akkasuma eegne. Diidamii lama kudha saddeeti kan bante mul'atu Yohaannis diidamii lama kudha saddeet jedhe. Oo diddamii lama kudha saddeet. Qonnaa diidamii lama qabu kitaabni kan kee. Kunoo. Kudha saddeet dhaqi lakkoofsa kudha saddeeti. Waan jedhu kudha saddeet irraa kaasii nu dubbisi amma. Eesh inni wanta kana hundumaa dhagaa baasiseera fedhu kanarraa. Xiqqoo kana harkismee kaameraa gaddeebisan malee kudha saddeet irraa kaayi. Akkana qabi. Ani kanan caafe nama dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame dhaga'u of eeggachiisuudha fi dhugaa itti ba'uuf nan jedha. Namni dubbii kanatti yoo waa dabale Waaqayyo adaba isaa irratti dha'icha wanneen waa'een isaanii macaafa kana keessatti caafaman isatti dabaluuf jira. Namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame irraa yoo waa hirdhise immoo Waaqayyo muka jireenya kennuu fi mandaratti qulqulluu waa'een isaanii macaafa kana keessatti caafaman keessa qooda isaa hirdhisuuf jira jedha. Keeyyanni kun kan barraa'e macaafa kaatolikii macaafa ortodoksii keessatti. Okay? Kanaafuu kitaabni qinnoona matsaaftu kan jedhaman guutumaan guutuu pheenteen gatteerti jechuudha. Kanaafuu pheenteen seenti si'oolii seenti jechuudha.